Muktaar erga manarraa bahee manatti hin galle. Akkuma achiin baheen achiin tare jechuudha. Namoonni kunniin piraankiidhaa maalidhaa jettan. Obboleeyyan kiyya piraankii akka hin taane silaa dhiirri tokko gaafa gadi bahee alaan hin hafu. Piraankiin manuma galaa hojjetama. Intalaa walii galee akkasitti hojjetama. Piraankiin dhiira biraas hin hammachiisu. Dhaamsa ani caaltuu dhaamu dhaamsa xiqqishoo isii yoo doon taane dhaamsa xiqqoo taatee keessi guddootti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha. Anillee naga koota alhamdulillah galata rabbiin galanni haa ga'u. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa baay'ee takka galatooma waa'ee takka ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Na jajjabeessitaa jirtanii ana caalaa rabbiin isin haa jaalatu. Akkasuma obboleettii teenya caaltuudhaaf humna ta'aa jirtan. Humna nama ta'uun wanni biraa miti beekaa nama jabeessanii koomantii babbareedaa nama barreessudha jechuudha. Caaltuu obboleettii teenya rabbiin keessi bira haa jiraatu. Bakka ati jirtu hundatti bakka ati deemtu bakka ati teettu hundatti rabbisi bira haa jiraatu. Har'a mucattii tana alatti gatee badarratti gatee dhalaa biraa wajji utaaluun hin taatu. Dhiirri gaafa duran jaalatin erga jaalattee jaalala eegattee yeroo hundaa qalbiin isii aluma ala jetti jechuudha. Yeroo kamuu inni har'a mucaa daa'ima kanarratti deeme kun boru sanarratti illee ni deema beeka. Maaliif wanni hundi kabaja qaba? Ilmoo nama abbaan kabajaan namatti kenna. Ilmoo abbaan kabajaan namatti kenne kana kabaja godhameefi mucattii kana silaa wajjin jiraatu qaba. Garuu inni karaa garaagaraatiin jadiidillee gaafadhee jira. Jadiidis wal ani quban qabu jechaa jira. Isinii galee maaliif hojjettanii dhugaadha namni tokko biyya tokko keessa jiraatee fi namni tokko gaafa waan hojii fokkataa tokko hojjetu namaan hin maratu. Hojiin fokkataan sun kophaa isaa deema waan ta'eef. Kanaaf dubbiin dhugas ta'a sobas ta'a odoo taanetti dhaabbataa na fakkaata. Akka ani yaalettillee homaa anillee gara biraatiin yaalaa jira. Wanni kun maal akka ta'e inshaallah irra hin geenne irra ga'uuf deema. Ni dhugaa ta'a dhalataallee immoo lakkoofsa caaltuu immoo yaa soqachaa jira. Garuu namni dafee lakkoofsa caaltuu namaan kennu. Maaliif sababni isaallee hin shakkaa mucatii taniin gorsanii waan jedhamuuf daddafee namni lakkoofsa caaltuu namaan kennu kana beekaa. Ani akka ta'us gara fuulduraattiin argadhaa humna taanaa fi jajjabeessinaa bira dhaabanna. Isaan gargar baatii odoon taane dhaamsanii caaltuudha. Asirratti atuuyyuu nama gaariidha, nama jabduudha, nama beektuudha. Wanni isiidhaan ol baatee yeroo viidiyoo hojjetu keessatti kilmaan taane isaan hin jedhin. Maaliif dhiirri inni badaan ofumarraa bada, sirraan badu, mataa isaatirraa bada. Beekani amma namni tokko gaafa waa aarsuu eegalu waa dhuguutirraa uummata irraa gaafa eegalu namni suusii hojii ta'ee namni sun booddeen isaanii kufa. Akkamitti kufa? Yeroo hundaatti argatu gara sitti jijjiira. Dhugaatii garaagaraa nama dhugumee ilaala sakkara waan dalagullee beeku. Dhala abbaa fedheetu yoo dhufe waan fedhe dalaguu danda'a. Gurbaan kun immoo tuyyuu fayyaa qabaatee odoo hin taane sakkaree tarii itti seenee waliin rafee rakkata. Sidhiisu ittiin ka'a. Hin dirqiti. Malee jaalala yeroo dheeraa sanillee natti fakkaata. Dhiirri gaafa namni tokko gaafa dirqite. Dirqiin yaani jechuun isiin jechuudha. Isiin tarii inni bakka amma dirqisiisummaa barate jechuudha. Isin galee amma bakka lakkaaf durii dhalaa odoo ta'e dhiira. Zim jedheetumaan wannoo dhugee badhee bulu tokko beekanii bakka namni gaafa waan tokko waan rabbirrallee hin jaalanne namarrallee hin bareedne waa hojjete yeroo hundumaa namni suni baqqaachuu akkasumatti bula jechuudha. Akka fedhe bula. Amma inni mucattii daa'ima tana gatee ala buluu jechuun maal jechuudha? Isii tana gatee isii maal yaada? Kophaan jirtu maatii isii bira hin jirtu daa'ima harkaa qabdi. Nama akkasitti illee qixxifinnaa qabu miti miskiina jechuun miskiina akiraatirra wallaahi. Bakka inni kaleessa yoo jaalala eegale har'ama gadi bahee lamaa sadi fuudhaa dirqama jechuudha. Jaalalli hangan hundaa. Jaalalli bira xiqqeelee si buusume ijoollee warroota wal jaalala beekan laale. Jaalalli akkanaa miti. Jaalalli haadha manaa isaa takkittii qaban duuka qilee nama buusa. Jaalalli isa qabu maayidha? Dhugumatti ijoolleen hedduun keessan galatooma roozaan iddilii qabdi. Kaamilaan iddilii qabdi warra jettan. Kaamilaan keessattuyyuu wallaahi mucattii wayiitu koomantii barreessee waa dubbatee jira. Boleetii tiyyaa hedduu takka galatooma. Garuu ati haqaan waa dalage. Roozaan nama miskiina jechuudha. Wallaahi nuti amma waa'ee isii dubbachuu barbaannu. Rabbiin kabaja isii akkasumatti umrii isii dheeressee abbaa manaa isii wajjin ilmoo quwaa qabdu, ilmoo diinii qabdu. Rabbi sirraa haa baasu. Rabbiin waan hin siin taane sirraa qaba. Rabbiin waan siin taane ati yeroo salaattu kamuu
warroon amantaa birallee yeroo amantaa keessanitti hin jiran ijoollee nama fakkeenya ortodoksiin humni akkuma nuti salaannu kana isaanillee yeroo isaanii amantaa isaanii kadhatantu jira. Ila yeroo kamuyyuu yaa Rabbi keerii natti qabe, yaa Rabbi waan keerii natti qabe, yaa Rabbi waan naan taane narraa fageessi. Maaliif maleekan akkasuma sii katabdi. Wanti siin taane immoo waan xiqqishuu jettee sababa taatee sirraa baddi. Wanti sii ta'amuutuyyuu waan xiqqishuu jettee sitti kalooftee jireenya kee jijjiirti. Haganuma obboleeyyan kee jechuudha. Dhumatee jira jechuudha. Gurbaan kun amma hamileen isa tuquun, hamilee isii mucatee sana tuquun wallaahi ijoolleen hedduun hin bootte. Ana dabalatee ijoolleen hedduun hin bootte. Maaliif caaltuu miskiina yeroo arganitti hin bu'e. Kana beeka. Sababiin isaa maal yoo ta'e mucaan tun akka nama miskiina taate argan jechuudha. Jarana mee kaleessa bahaarifatee jaalala akkamii keessa turan. Jaalalli isaan qaban bakka adda jechuudha. Garuu immoo gaaf dubartiin takka seentetti jireenyi isii amma baay'ee ulfaata fatiyaan jechuudha. Amma ijoollee mana isii irra galanuyyuu akkanarra hin galle jettee maaliif rakkoo keessa jirti jechuudha. Hingafina namni afaan wallahi namni kagaraa qulqulluudhaan nama abaarutu jira. Maleekan akkasuma sii katabdi. Namni sun immoo quufarratti deema. Amma fakkeenyaaf muktaa quufarratti deema. Hin cubbifamoo beekaa gurbaan kun. Har'a inni maal laale dhalaa akkana kottee ijjatteef lippistikii dibattu agartanii sallaala jechuudha. Namummatii caaltuu laalle aqlinnatii caaltuu jaranaaf afuruun fakkadan jedhina. Wallahi hin jedhina. Nama tokko qoqqatu hafuudhumaatu si gairee jedha. Mucaattuun garaa si nyaatte. Namoonni tokko mootiyyuu akkaan argetti odoo inni gadhiise gara Ameerikaa fidannaa, gara Jarman fidannaa, gara Faransaay sakandii takkan turtu caaltu. Sakandii takka. Haadha ijoollee shaniitu fuudhaa jiramoo akka. Garuu maaliif itti gafaatu na aarse? Maaliif dogongora? Fedhii yeroo takkaa lamaatiif maaliif dogongora? Hin deebi'u. Isii kalaasa erga fedhii wajji raawwatee geesse dirqamaa miti laazima fuudhuu miti. Waan dalageessan ofirraa kafalee jechuun waan san erga balleessee ka'ee bakka dogongoree balleessee of qixaata jechuudha. Qixaatii san qixaatamee maal yoo haadha manaa isaatti deebi'e. Inni ama beeka intala tana wajjin jiraatee ka'eetiniin dirqama itti taasise malee jaalatee miti. Yookiin guyyaa takkaa lama wajji jiraatee otoo haadha manaa qabu. Akkamitti dhiirri kun jechuudha wallaahi isin mucaan tun garaa isa nyaattu innuyyuu akkamitti waan akkanaa dalaga. Utoo asin gurra keessan irratti yeroo galgalaa ganama sheekotiin nu gorsanii masgiida dhaqatoo dhageeffadhaa. Daawwaa dhageeffadhaa. Masgiida yookiin jira amma miidiyaa garagaraatti irratti namni akkamitti waan akkanaa dalaga. Sammuun isaa yaaddu. Namni yoo mallaqa qabaate illee jechuudha jaran yoo mallaqa qabaate amma wallaahi lansiim namoonni tokko yaada ijoollee irra guddinaan guddachuu jechuun saba biraati sabni biraa of guddiseeti. Of guddisachuu hiriyaa isaa kaasa. Isaan amma fakkeenya gurbaan kun jechuudha. Ijoollee hiriyoota isaa wajjin yoo wanta tokko uume maal qaba gurmaayanii yoo waan tokko hojjetan maal qaba bakka fikireen inni deemu jaalalli inni deemu maal mucattiin tuni waan tokko jidduu kiyyaaf ka isaan jiru jetti. Dhugaa Rabbi garaa nama nyaatte jechuudha. Hamilee isii cabse maaliif obboleen kee wallaahi sirriitti caaltuu hamilee cabse. Isin amma irra isii ijoollummaa isii ilaaltan malee irra isii ilaaltan malee keessi isii halkanii guyyaa wallaahi imimmaani minyaatu dhugdu namni tokko isii bira jiru kophaa jiraatti. Isin bakka san bu'aaf laalame utoo ana taate hoo jedhe. Utoo ana taate hoo jedhe. Isin amma waa isii seenessu waa hedduu. Hiriyoonni isii yoo argitu hin seenutti. Isa irratti kana dalagee hin argitu hin aarti. Bakka hin jiraa miti haa ta'u Rabbiin daa'ima san kenneef daa'ima san irratti obsa qabdi malee caaltuun keessatti baay'ee miidhamte jechuudha. Ija isiitirraa beeksisa. Namni isii jajjabeessu hin jiru. Hiriyoota durballee hin qabdu. Hiriyoonni durballee keessatti dhufanii isii jabeessan hin jiran. Wallaahi dhasi baay'ee garaa nama nyaatti miskiina jechuudha. Waan Rabbiin isii hin dhabdu. Waan Rabbiin isii lafa kaa'e riskii isii Rabbiin lafa kaa'e hin dhabdu. Maaliif inni hamilee isaa cabe boru seenuun isaan hafu. Maaliif intala tan irratti akkana dalagee maaliif akkana godhu jechuun isaan hafu. Wallaahi nafu. Namni tokko gaaf karaa deemee amma fakkeenyaaf
asheeta bareedaa tokko yoo argitan itti gortanii kutattan jechuudha. Itti gortanii kutattan. Asheenni bareedan kuni gaafa yeroon isaa ga'utti hin haamama, hin goggoga jechuudha. Muktaar amma yeroon inni keessa jiru yeroo bakka akkuma asheeta san dhalama xiqqishuu si akkas meekaappii dibattee minniq jettu duuba fiiga. Garuu mootuyyuu in akka nama mara hunda biratti fokkate hin beeku. Akka nama hunda biratti jibbame hin beeku jechuudha. Isin galee maaliif hojjettanii nama hunda isa kabaja jechuudha. Wala yuutubaroonni gurguddoon isaa, hiriyoon isaa akkas yoo namoota gurguddoo wajji jira. Gurbaan kun jechuudha. Muktaar nama yeroo duraatiif gara kaameraa dhufu sodaatu keessaa tokko. Dhaalatti haasa'uu sodaatu keessaa tokko. Gaaf bultii jaalattee bultii gaarii keessa jira. Ani maa bare qabeenyumti kun erga irraa hafe. Amma qabeenyi kun isarraa erga hafe maaliif waan tokko godhachuu dadhabeedha. Maaliif mucattii kana jireenya isii jiru gaarii jiraachisuu dadhabeedha. Qabeenyaan qaba Finfinnee galee akka gaariitti ilmaan isaa guddoo bakka biyyatti guri Finfinnee gala yaani basheekotiin kenni kottaa Finfinnee gala jiru keessa jiraadha jedhan. Caatuun amma dhuunfaa jitiitti mutbaqaa qabdi, kushiina qabdi jechuun addatti qabdi. Hin qabdu kiraa jiraatti. Ani maaliif isiniin jedhu waan kana beektan malleen dheerki isarraa hafe. Malleen isarraa hafe fakkeenyaaf Finfinnee keessatti ta'es Adaamaa keessatti iyyuu yaani waan tokko addatti dhuunfaa isiitti kushiinaa isillee addatti waan hunduma isiitu addatti silaa jiraachisee odoo jaalalaan jiraatee odoo barsi gara tokkoon immoo ufumaanuu online irraayyuu quraana gara baratu barumsa adda addaa baratu caaltuun nama barumsa qabu barumsa isiitillee hordofuu dandeetti himmootu ammallee deebi'ee Adaamaa kana keessattuyyuu waraqaa isii fidee fi barsiisuu danda'a sararaatanya takka qaxaree fi isii tana silaa asirratti baatee buluu qaba. Barumsatti isin deebiti takka akkasuma ammallee mootu bakka waa hundumarrattuu laala waa hundumarrattuu caaltuu silaa mataratti nama baay'ee haga dhalaa garas fiigee garana fiigee akka laa ilaaha illallah ani maal dubbadha wallaahi silaa dhiira jechuun akkanaati. Dhiirri akkanaati katakittii qabu sun kunuunsa jiraachisu jechuudha. Wallaahi ijoolleen kiristaanaa gara kanatti maashaallah isiniin jedhee jira. Dubartii keessan takkittii duuka duutan jaalalaan duuka duutan. Meema maskii mangee ilaalaa maskii fi muleeraa ilaalaa. Gurbaan sun lafa achirraa gatii mallaqa guddaa nyaatu dhiisii Itoophiyaa keessa galee jaalalisiiti. Ijoolleen kiristaanaa wallaahi namatti toltanii. Heerumanii isinitti dhiisanis isinitti ijoolleen dhalaan kiristaanaa ijoolleen amantaa kiristaanaa carra qabeessanis dhuguma carraa qabdu. Maaliif narratti fuudha jetteen dhiiftu? Walloltullee walloltanillee gargar deemtan malee dubartii biraa fida jettee halkanii guyyaa gursaan bultan. Wallaahi dhuguma. Nuti mootiyyuu galgala ganamas yeroo rafnee dammaqnus jaarsi keenya irratti fida dhalaa biraa jenneetiin gursaa bulla. Kun beekamaadha beekaa qaba. Maaliif ree? Akkuma beektan in ulfaata akkuma fedhe yoo ta'u. Maaliif nutii fi isin garaagarummaa qabna. Nuti yeroo hundumaa gursaa bulla jechuudha. Kanas kana ani bakka anamma jechuudha. Yeroo hundumaa gurri kiyya irra sanuu mutu irri kiyya badaadha beekaga. Biyya galee taananii daalakaa inshaallah rabbi kiyya dhiiruma jechuudha. Dhiiruma dubartii ija bira ija akkana laaltu. Yaa rabbi natti fide ta'ana malee ijatti malee ija biraan laala beekaka isinii gala sunillee akkas jechuun hojii isaa gisee deemutti akkasii dhiqqa janjana inaafu beekaan jechuun injiraa miti sobeen nama seena namni waan akkasiin barbaadu yaa rabbi waan akkasiin har'aa qabi wallaahi nuti bakka ani sanuu badduu jechuun kee maaliif isin jedha xiqqishuu akkana gadi rafekka xiqqishuu gadi rafekka isin galee maaliif isin jedhe gaafa shakkii xiqqishuu si waa jiraatanii beeka rabbiin hin fidini waan akkasii ijumkee kanatti hiribna dhufu amma fakkeenya fani sa'a 3 irra dammaquu eegala kanamaan qaamitiiree sa'a 5tti ka'a ila sa'a 3 fo'ii kanatti maroo isin xiqqishuu rafekka xiqqoo rafeetanii qaameeffachuu xiqqoo ufumaan ofiin jedhaa beeka hirribu kana keessa kuni gaafa dhiiratti dabalamne hirribni jiruuf isin jedhe dhiirri musliimaa kalas dubartii haga furii fakkada jedha
خلاص نمرت فوتي أنا والله نيسو أبدا أبدا نيسو وانقل يرسيت فتما أنا واني بوبدي يولتي يلي برو جبتو مسانتي هنجر وانا كسي أكسي نيجي بروادا هردتو تبقى بجمتو تكيا بايسين جالدا بايسين كوجه نافادا ناقلتوما والله نجبي ساجرتني أنا جعلة والله ربي كيسين هجالتو بايسين جالدا بايسين كوجه أسمان قالين سكيا لي كلا يجرا إن شاء الله ولرجع كنا ورا إثيوبيا اللي إثيوبيا تا ورجع له هدن اللي والله مي في طيارة اللي إثيوبيا راسينو دعوة جدامة كاسات دعوة نجارو ولرجع تينا اللي ورون بيت ولرجع تيمنو اللي ورون بيتنا إيجاجر تاني اللي ولرجع تينا إيسا أنا بيام بيكون رمت أكاسي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي